warra Jawar Muhammad mirqaanee qama'ee kana barreessa jettanii qoosaatti jirtan. Gabrummaa akaakayyuu kan kee irraa hamma ilma keetti hiddaansitti darbaa as ga'e jala kan bilisa si baase Jawar Muhammad. Ani miseensa paartii siyaasa Oromoo kamiyyuu miti. Paartii siyaasa Oromoo kan deeggaru kamillee hin qabu ammatti. Dhugaan akka Oromootti isin tokko yoo jiraate akka sabaatti sindiramii short memory complex jedhamu tokko qaba. Siyaasa Oromoo keessatti, qabsoo Oromoo keessatti, waggaa 15-20 keessatti wanna dabarsinee as geenye wareega kafallee fi qabsoo keessa dabarsine kamiyyuu completely yeroo irratti dagachuu. Jawar Muhammad siyaasa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaati ummata kana inferiority complex habashaa jalatti yeroo dheeraaf irratti dalagame indirectly karaa garaagaraatiin economically, politically, psychologically irratti dalagame keessa ummanni kun complexii sana keessa akka ba'u main actorii siyaasa biyya sana akka ta'u Itoophiyaan biyya isaa akka taate nationalismii Itoophiyummaa kana akka feel godhu abbaa biyya kana akka ta'e abbaa lafa kana akka ta'e yeroo jalqabaatiif sammuu isaa keessa akka seenu dhaloota kanarra kan hojjete gabrummaa dhaloota akaakayyuu irraa hanga ilmaatti sitti darbe jalaa kan si baase Jawar Muhammad. Warri har'a kana jettu warri har'a isa daawat gootu kuni warra kaleessa mallasii kiyya algaan si haa baatu jettee diriirfattee luka bantee gammaddee sirna OPDO jalatti ergamaa warra jala bultu warra ummata miiliyoona 5 minority jalatti ergamaa warra buluuf of amansiisee warra jiraachaa turedha. Sana jala kan bilisa si baase Jawar Muhammad. Waggaa 20 har'aa dura Oromoo Arsii taa'ee Oromoon Wallaggaa garam akka ta'e daangaan isaayyuu garam akka ta'e Oromoon Shawaa Oromoo jedhanii waamu. Even waluun beeku ture uummanni kun. Sirnoota darban keessatti wanna sammuu isaa irratti itti dalagamaa ture qoqqoodanii bituu fi psychologically waan irratti dalagamaa ture irraa kan ka'e uummanni kun waliin beeku. Waggaa 20 seenaa waggaa 20 ijoollummaa keessatti. Jawar Muhammad biyya alaa taa'ee yeroo barataa turetti barattoota Oromoo North America fi addunyaa kanarra jiran intellectual ta'an walitti qabee Oromoo Study Association kanneen dhaabee OMN dhaabee qilleensa Oromiyaa bilisa baasee Oromoon bahaa fi lixa Wallaggaa fi Shawaa fi Arsii fi Wallootti akka tokko ta'e qilleensa tokko akka breeze godhu tokkummaa kana deebisee kan dhaabe dhaabilee siyaasaa maqaa Oromootiin dhaabatanii waggaa 50 har'a bara Haayile Sillaasee keessa haga har'aa qabsaa'an. Ijoollee Oromoo miiliyoona 2-3 olitti wareeganii piroosesii kana keessa fixan osoo hin taane namuma individuaalii kana Jawar Muhammad. Hayyoota Oromoo har'aatiin Dr. Ekelee, Profeesar Ekelee jettu yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessa qacaramtee bultii isaa warra jiraatanii kan walitti qabee hayyoota Oromoo kana akka biyya kanaaf falman akka uummata kanaaf falmanii kan gabayaatti as dhiyeessee uummata kanaan wal barsiise Jawar Muhammad. Gaafa Jawar Muhammad OPDO ajooftuu sana keessa hayyoota riifoormii akka Lammaa Magarsaa fi hayyoota biroo gaafa ni baasu. OPDO ergamtuu ajooftuu wayyaanee sana keessa akka riifoormiin uumamu kokkee qabee morma isaanii qabee akka isaan sabboonummaan itti dhagahamu kan godhe hayyoota sabboonummaa gara tokko qaban isaan keessaa gaafa baasuu fi qabsoo sana gaafa inni godhu nama har'a qabsooftuuf kana nama har'a Prime Minister qabsoo sana keessatti akka tiisisaa isaa akka dhufe otoo hin beekamin hiree argameeni daabarti godhee keessa galee Prime Minister ta'e kana Abiy Ahmed eessa akka jiraataa ture dhalachuu isaan beektaati 2018 namni Abiy Ahmed nama jedhamu qabsoo Oromoo keessatti miti wanna inni hojjetu eessa akka jiraatu eessa akka dhalate nama akkamii akka ta'e waa'ee isaa nami tokko nami beeku hin jiru before 2018 qabsoo kana hunda kan fide OPDO sana harka ishee micciiree wayyaanitti akka garagaltu kan godhe hayyoota Oromoo alaa keessaan ijaaree akka ummata kanaaf awareness kennan akka ummata kana defend godhan ummata kanaaf qabsoo ummata kanaa kallattii akka kaan kan godhe Jawar Muhammad. Sabboonummaa har'a namuu Finfinnee keessatti an Oromoodha baala gizeedha maaliidha jedhee shugguxiidha taa nama asfararraa deemu kana kanarra quufee namni birrii ummata saamee jara jalatti gurmaa'ee har'a deemuun kana sabboonummaa har'a jettu kana warroota miseensa ABO ta'anii bosona seenanii 90moota keessaa achi duraan alatti ummanni guutuun ordinariin ummata sabboonummaa har'a jiru kana kan ijaare personally Jawar Muhammad. Ummati kun ummata Amaaraatiif ummata Tigreef saboota sana keessa siyaasa Itoophiyaa keessa hirmaataa turanii warra waggoota dhibba main actorii siyaasa Itoophiyaa keessa warra ta'an keessa am one of them akka jettee
siyaasa sana keessatti akka hirmaattu kan si godhe Jawaar Mohaammed. Nama Oromoo ta'e siyaasa Oromoo keessa dhalataa Oromoo ta'e sabaaf sablammiin biyya sana paartileen siyaasaa biyya sana ummanni biyya sana akka fanjii guddaa tokkootti kan sodaatan yeroo jalqabaati. By the way, sagaltamoota keessaaf saddeettamoota keessa qabsoo ture keessatti hooggantoota qabsoo Oromoo paartilee siyaasa Oromoo waan tokkotti hin herreegan warri Tigrees warri Amaaraas. Because they know them. Yeroo jalqabaaf dhalataa Oromoo ta'e sodaatamaan biyya sana keessatti akka waaqa gadiitti kan sodaatamu. Hayyummaa isaatiin, dandeettii isaatiin namni sodaatamu biyya sana keessa kan yeroo jalqabaa uummata kana keessaa ba'e Jawaar Mohaammed. Siyaasa Itoophiyaa siyaasa dikteetarii abbaa irree fi sirna monarkii paartileen siyaasaa karaa nagaan qabsaa'an biyya sana keessa taa'anii qabsaa'uu akka hin dandeenye mootummaa biyya sana kirisaayis gochuu akka hin dandeenye siyaasa closed ture cufaa ture namni siyaasa Itoophiyaa modernize godhe namni siyaasa Itoophiyaa daayinaamikii har'a qabu kana shape godhe Jawaar Mohaammed. Erkoo qabsoo gurbaa kanaatiin duratti koo maqaan keessanii Ashabir Adaanech Abbabechii fi Gizaachoo fa'aa ture bara. Oromoon irra caalaa fi tola sabboonaa sabboontuu jedhee akka sabboonummaan kun naashinaalizimiin Oromoo kun impractical bifa uummata biyya sanaa yookaan warroota diina biyya sanaa diina Oromoo ta'an biyya sana keessatti bifa sodaachisuun naashinaalizimii Oromoo har'aa kan dhaabe impractical maandisni naashinaalizimii Oromoo haaraa abbaan dhaloota kanaa abbaan dhaloota haaraa kanaa abbaan siyaasa ammayyaa Itoophiyaa kana Jawaar Mohaammed. Sirna wayyaanee waggaa 27 taankii fi baankii hamma funyaanii hidhatte sana qabsoo qeerroo duwwaadhaan harka duwwaa waggaa 2 keessatti nama 5,000 duwwaa wareeguun seenaa qabsoo Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti 4 kiiloo akka seentu kan si taasise Jawaar Mohaammed. Arras namicha mana barnootaa kutaa 7tti addaan kutee akka teessisaa qabsoo Oromoo keessa seenee injifannoo Oromoo hijack godhe sirna abbaa irree dhuunfaa ijaare. Remember sirna Abiy sirna dictatorismiti sirna monarchismiti. It's one man show. It's personalistic dictatorship. Sirna abbaa irree dhuunfaati. Ikonomii biyya sanaa duguugee nyaatee ummata Oromoo sabaaf sablammii biyya sanaa hunda wajjin lolatti nu seensisee biyyoota ollaa wajjin waraanatti nu naqee beekumsa dhabuurraa kan ka'e dippiloomaasii addunyaatiif ji'oopolitiksii addunyaa keenyaa kiraayisisii hin barbaachifnetti Itoophiyaa kan naqe Abiy Ahmed. Namticha kana aangoorraa kuffisuuf humnas ta'e moraalitii kan qabu Jawaar Mohaammed kanatti nyaadhaa dhugaa.